Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjin immoo Tabsaa'ee Dheeressaati. Haroowwan gurguddoo gidduu kana mul'achaa jiran keessaa inni tokko jeequmsi duraanis ture babal'achaa adeemu. Kana qofa yoo hin taane bifa isaas jijjiirrachaa adeemudha. Akkuma miidiyaalee garaagaraa irratti dhagaa jirru warri waggaa 27-28 gosa poolitikaa jedhaa turan amma jiran immoo biheer tokko giccit jechuun jalqabame. Dhimmi guddaan haalli guddaan kan biraa mul'achaa ture jaarmoliin biyyoota hambaa maadhifatanii turanii alaalatti immoo biyya keessatti harka lafa jalaatti tossaa turan. Gara biyyaatti deebi'uu jalqabuudha. Isaan keessaas egaa kan uummata Ogaaden jira, ONLF kan uummata Afaarii, Arbanyoota Gimboota Sabaatti ammaaf illee qoree simannaatu ijaaramee maqaa naaf jedhuuni. Kana achitti immoo adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromooti jila haala mijeessu tokko gara biyyaatti ergeera gidduu kana. Haalawwan kana keessatti waan mul'achaa jira tokko kakaafnee irratti mari'achuu jennee keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan koo kuni sagantaa kanaaf illee haaraa miti. Tarii warra reefuu gara biyyaatti karaa saatalaayitii nu ilaalu jalqabdaniif haaraa ta'a. Obbo Kumsaa Buraayyuuti. Obbo Kumsaanii ogummaa gaazexeessummaas qabaa. Baruuleedhaaf gaazexaa madda walaabuu ture. Barreessaadhas. Fakkeenyaaf kitaaba Suuraa Abdii jedhu yaadannaa. Erga biyyaa bahee immoo University of Western Australiaatti barnoota saayinsii poolitikaa fi quunnamtii addunyaa yookaan international relations maasters digirii isaa hojjetee jira. Gabaabumatti obbo Kumsaanii hayyuu fi xiinxalaa poolitikaati. Akka waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Obbo Kumsaa akka ati waan jiru hundumaa yerootti faana bu'aa turte faana bu'aa jirtu. Dabartees immoo karaa sooshaal miidiyaa kana irratti barreessaa kan beekaa wanti haaraas ta'u jiru. Walumaa galatti mee ittiin jalqabuuf haala amma adeemaa jiru kana akkamitti ilaalta? Galatoomii Tasfaayee carraa kana dabaltee naa kennuu keetii fi haalli ammaa kun egaati akkuma ati beeksisuu yaaltetti jijjiiramoota adda addaatii biyya keenya keessatti mul'ataa jira. Walumaa gala gabaabsee yoon sitti himuu barbaade haala ammaa kanaan akka dimismisa bariitti ilaala. Dimismisa galgalaa utuu hin ta'in dimismisa bariitti ilaala jechaadha. Dimismisni barii itti bari'aa deema jechaadha. Ganama ennaa lafti boroo reefuu bari'u. Namoota adda baafachuu hin dandeessu. Bifoota namootaa arguu hin dandeessu. Waan isaan fakkaatan, waan isaan godhan arguu hin dandeessu. Waan dimismisaa duwwaa argita jechuudha. Akkuma lafti bari'aa deemuun, akkuma biiftuun ba'aa deemtuun, akkuma booruun gargar dukkanaa fi ifa gargar hiraa deemuun waan ni ati argitu hundumtisaa bifa godhataa, hiikoo godhataa, fakkeenyaa isaanii baraa maal akka isaan ta'an baraa deemta jechuudha. Mukas, bineensas, namas adda baafata jechuudha. Maaliif gara bariitti deema waan ta'eef aduun banamaa ba'aa jirti waan ta'eef dimismisa barii kan isin jedheef kanaaf. Dimismisa halkanii miti garuu. Dimismisni halkanii maalinni itti dukkanaa, itti waarii ta'a, itti caalaattuu cillinfamaa deema jechuudha. Qabsoon Oromoo siyaasa biyya Itoophiyaadhaa dukkana halkanii keessaatii gara dimismisa bariitti harkiftee fiddee jirti. Qeerroonii fi qarrittiin Oromoodhaa
gumaata lubbuu kaffalanii dhiiga dhangalaasanii lafee caccabsanii dimismisa bareeda nu geessiseera. Dimismisa waan inni jedheef kan adda bahee hin jiru amma kana. Amma abdii duwwaatu jira. Ganamni abdiidha tasfaaye. Ganamni ennaan dhufu abdii fidee dhufa. Amma kana saba Itoophiyaaf addatti immoo saba Oromoo fi ganama barii dimismisa garuu kan adda hin baafatiin yeroo kana keessa jira jechuudha. Eessaa eenyufaa wajjin attamitti inni jedhu akkamitti dimismisa ta'uu isa godhaa. Aadaa siyaasaa Itoophiyaa ka ol shawwaduu, olatuu, ol jala deebuu kan jedhan sana deebanii hojiirra oolchuu dhabuun haala nu amma keessa jiru kana dimismisa godha. Haa ta'u malee dimismisni kun irra deebiin sitti himaa ka galgalaa miti, ka ganamaati. Gara aduutti deemaa jirra. Gara ifaatti deemaa jirra. Akkifnee qabsoo Oromootiin ijoollee Oromoo dimismisa bareeda geessisanii gara aduutti geessisuunsaa waan hin oolle yoo baay'ate yeroo duwwaa fudhata. An akka dimismisa barii keessa jirrutti ilaala. Gaariidha. Egaa wanneen gurguddaa yeroo ammaa kana mul'achaa jiran keessaa akkuma seensa keetti ilaalle paartileen biyyoota ambaa keessa sosso'aa turan gara biyyaatti deebi'uu jalqabuudha. Sana keessa irra caalaan isaanii akkuma uumamanitti akkuma duraan turanitti kaayyoo ittiin uumaman sana kaayyoo ganamaa jedhan sana qabataniitii dachaa jiru. Garuu Arbanyootiin gosa sabaattiiyyuu jala bulchiinuma biyyatti deebi'uu kana irra ga'ee amma gaa of jijjiiruu keenya paartii zeegnatiitti of jijjiirraa jedhee dubbate. Mee jalqaba maalummaa dhaaba kanarraa kaafte amma asirra ga'ee immoo haala akkasiin of jijjiiree biyyatti deebi'a yookaan biyyatti deebi'ee of jijjiira jechuun kun maaliif akka ta'e of gaafattee ta'a maalitti fakkaata? Egaati dhugaadhuma akkati jette kanneen akkuma dhalatanitti ka ganama dhalatan sana qabatanii kaayyoo ganama qabatan sana qabatanii gara biyyaatti deebanii uummata keenyatti karaa dimookiraasii karaa nagaa ta'een uummata keenyatti dhiyeessinee uummanni keenya murtee haa godhatan jedhanii achi deeman akkuma jiranii isaan kaan immoo haalli jijjiirameera amma kana gaafa duraa kan nuyi qabsaa turre wayyaaneedhaan aangoodhaa kaasuudhaafi wayyaaneen fiildii yookaan immoo dirree siyaasaa sana nutti dhiphisee bakka dhabnee kanaaf wayyaanee achirraa kaasuudhaaf qabsaa turre kanaaf qabsoon keenya maqaan keenya keessumaa in particular Gimboo Sabaatti Arbanyoo Gimboo Sabaatti kan nu jenne waraanaa wayyaanee achirraa kaasuudhaaf fedhii qabnuuf maqaa kana baafanne amma wayyaaneen akkuma fedhettu fedhuu fi barbaadee akka'u fedhuummiisa keessaatti marge anga'ee damboobee dhiibee isaa kaasu wayyaaneen inni isaan jedha wayyaaneen addatti hiwaatsuuti angoorraa waan ka'eef gara biyyaatti ennaa dhufnu wanti nuyi gochuu barbaannu maqaa dhaaba keenyaa jijjiirrachuu akka jedhu dubbatan jechuudha. Dhiyoo kana nama sadii ta'anii ennaa ta'anii dubbatan dhaggeeffataan ture. Profeesara Biraanuudhaa, Andaargaachoodhaa fi Dooktaree Efreem ennaa isaan dubbatan dhaggeeffataan ture. Egaa maal inni kan isaan gochuu barbaadan? Waan isaan gochuu barbaadan dhalata isaanii irraa ilaaluun nu barbaachisa. Dooktar Biraanuun gama qabsootti kan na fidee yaaddoo sabboonummaa Oromooti jedhee barreesse. Kitaaba isaa keessa jira. Dooktar Biraanuun akka dhuunfaattis ta'e akka dhaaba isaaniitti guddachuu sabboonummaa Oromoo irraa gaaffii sabboonummaa Oromoo kaasuurraatti yaaddoo guddaa qabaachuusaa utuu hin dhossin documentary evidence kan inni barreessee lafa kaa'e kitaaba isaa yoo nama dhaqeessa shelfii irraa
harkisee fide agarsiisuu hin dandeenye jechuudha. Maalinni Dr. Biraanuun wayyaanee duwwaa jala dhaabbatu hin ta'in sirna federaalaa jalallee fakkeenyaaf yeroo baay'ee sirna federaalaa kana Gimboot sabaatti akka federaalaa gosaatti ethnic federalism maqaa xinneessanii gadi qabanii akka waan biyyi baddee afaan irratti duwwaan biyyi guutuun hirkatee dhiyeessaa jiru jechuudha. Kanaaf fundamentally waan isaan barbaadan Itoophiyaan deebitee akka gaafa duraatti akka gaafa dhalattee sanatti bulchiinsa duraa sanatti akka isheen caaseffamtu barbaadu jechuudha. Ethnic federalismii hin barbaannu jedhanii yeroo meeqatamii meeqa fakkeenyaaf ethnic federalismii jechaan kun maali akka hiikoo isaaniitti federalismii aadaadhaan afaanii sirna dhufeensa hidhata hawaasummaadhaan qoodame sana arguu hin barbaannu. Kun Itoophiyummaa ganama nu dhalanneef sana balleessa. Itoophiyaan tokkoof tokko Itoophiyaan biyya Itoophiyaawwannetiin yookaan sabboonummaan Itoophiyaawwannetii keessa jiraachuu qabu malee sabboonummaan sabootaa keessatti dagaaguu qabu miti. Amantii jedhurraatii falmaa turan jechuudha. Kun waan nuyi maqaa isaan balleessinuuf jennu miti. Waan isaan biyyoota alaa kana keessatti yeroo baay'ee Dr. Biraanuun addana dhufeera yeroo tokko kan inni gaafate kan namni gaafate akka inni itti deebise mataansaa ethnic federalismiin biyya diigee biyya balleesse. Waan biyya balleesse kana qabsoodhaan achirraa kaasuu qabna kan jedhu qabu jechuudha. Kanaaf amma maqaa isaanii jijjiirratanii gara maali zeegnet paartii zeegnetiitiin isaanii jijjiira jedhan biyya silaatiitti dhalatan yookaan immoo naannoo itti opereetii gochuu qaban an akkanan yaadutti Gimboot sabaa albuudachi Gimboot sabaattiin irra guddaan isaa miseensonni isaanii irra guddaan isaanii namoonni biraan keessa jiru jechuu koomiti irra guddaan isaanii dhaloota Amaaraati. Dr. Biraanuun hin ta'inillee malee naannoon isaa silaa opereetiitti keessatti gochuuf tiran naannoo Amaaraa ta'uu ture. Naannoo Amaaraa irraa yoo darbe naannoo Finfinneeti. Amma gaa'isaan kana bira iyyuu darbine biyyoota Itoophiyaa guutummaa keessatti akka alternative party akka filmaataaf dhiyaatanii aangoo siyaasaa biyyoota naannolee akka Oromiyaa keessatti, akka warra Kibbaa keessatti, akka Affaar keessatti, akka Sumaalee keessatti aangoo sanaaf akka isaan abbalaa jiranii kanaaf akka isaan of qopheessan agarsiisa jechuudha. Kun karaa gama kaanii siyaasaa hudduu duuba yaadu nostalgic kan faranjiin jettu kana siyaasaa hudduu duuba kakaleessaa sirna kaleessaa bulchiinsa kaleessaa sabboonummaa kaleessaa hawwii sanatti hawwii sanaa qabamu ta'uusaa irra deebanii mul'isanii jiru jechuudha. Kuni anaan akka nama tokkootti kan yaaddeessu sirna tasgabbaa dimokiraasii tasgabbaa fiduu keessatti inni isaan qabsoo sabootaa biheer tokko jedhanii haasa'an kun inni isaan xiqqeessan kun toleransii biyya sana keessatti uumuu dhabinnaa kan jedhu na yaaddeessa. Bulee oolee ennaati dhattee wal ati warra gosaan deemu ati warra afaaniin deemu jettee ennaati xinneessitu dhattee mo'achittu anoo aangoo biyya kee keessatti hin barbaadannaati jettu lakki kun biyya kooti lakki kun naannoo kooti lakki kun mirga kooti jedhee namni ennaanni falmu toleransiin dimokiraasiin silaatii amma dimismisanii diiramasiin jedhe keessa dhalatu yookaan immoo ni dhalata jennee nu abdannu kuni isa nu jalaa qancarsuu malaa kan jedhudha. Egaati kun yeroodhaan waan mul'atu waan argamu jecha. Wanti Gimboot sabaatti sirriitti nu hubatiin Itoophiyaadhaan sadarkaa amma kanaa kan geessise rakkina siyaasaa Itoophiyaa ol xaxaadhaa fi
sababni inni guddaan ilaalcha danqaramaa akkasii ka ana malee jedhe Itoophiyaan anuma afaanis kanuma kiyya akkina itti yaadanis anuma citizenii jedhan kunis akkuma yaadetti inni jedhu kuni Itoophiyaadhaan karaa guddaa keessa dirree guddaa keessa deemsisee bu'aa bayii hedduu keessa ceesisee lubbuu hedduu baasee gatii guddaa itti kafalame jechuudha. Isaan kun ammallee gatii sana irraanfatanii deebisanii hudduu duuba harkisuudhaaf tarkaanfiin isaan godhan yookaan immoo abballiin isaan agarsiisan kun tariitii biyyoota akka Oromoo keessatti akka Sumaalee keessatti specially akkan akka Oromoo keessatti naannoo Affaaritti illee darbees immoo karaa dhimmoota kibbaa kanayyuu bakkoota murtaa'anitti bakka naashinaalizimiin jajjabaan jirutti fudhatama argata jedhee yaadu. Walumatti qabame yoo ilaalame haalli yookaan jijjiiramni biyya keessaa kun hundumaanuu gartuulee hundumaa waan sarpiraayiz godhe fakkaata. Kanaafuu shifti yookaan jijjiirama hin eegamne isaan irratti argina. Kun immoo warruma amma biyya bulchu olaantummaan biyya bulchu warruma akka dhaaba OPDO fi dhaaba BIADnis hin dabalata. Akeekni diddaa akeekni fincilaa uummata kana akeeka mataa isaa qaba garuu dhiibaa dhufee yeroo sa'aatii dhumaarra ga'u lakkii waliin baduutti fincilichatti makannee irraa hafne jechuudhaan hundumtuu jijjiirama yookaan shiftii hin eegamne kana goggolee kunis hagam amma dhumaatti smoothly adeema laata mudaqee danqaa'uu danda'a humnaa ol ta'uu danda'a laata kan jedhu gaaffii tokko warri arbayyoonni gosa waattis amma dhiyootti kan beeknu akkuma lafa keessatti isaanis haala jijjiirama biyya keessaa kanatti akka fiitii goonaadhaaf fakkaata amma ka'aniituma baay'ee zeegnat paartii taanaa kun immoo maal inni hamee dugda duubaan bal'inaan adeemaa jiru kana waa'ee kililii kun hafuu qabaa waa'ee afaanii qabu walumaa galatti isaanii gosaa poolitikaadhaan kana afee Itoophiyaa Itoophiyummaa isuma obbo Abiy Faanis bal'inaan faarfatan kana garuu wanni akkasii yommuu mul'atu dhaga'amu wanti hedduu nama yaaddessu tokko keessaa namoota gara uummatootatiin jiran kana wanti rakkinni biyyattii inni guddaan sababni wal dhabdee sababni jeequmsa yeroo yeroodhaan bara baraan mootummaa irraa mootummaatti daddabarsee jeequmsa kana akka dhaabanne godhe rakkinni isaa akka eenyummaa sabootaaf sablammootaatti hidhate ifatti beekama. Ammallee egaa barruu adeemee jaarraa 21ffaa sirna meeqa dabarsinee irraa waggaa 150 ol lakkaa'ame ammallee akkuma waggaa 150 sana yaadameetu gaaffii fedhiin uummata kanaa hubachuu irra ammas ukkaamsinee adeemnaatiyyuu mul'ata. Kanatu yaaddessaadha. Kanaafuu amma dhaabni kun har'uma ka'ee kan zeegaa paartiitiin immoo dhugaa qarqara biyyattii hedduu keessa immoo bobba'ee waajjiran banadhaa kanan godhaa uummata walitti qabaan haasofsiisaa immoo jedhamu namootuma afaan uummatoota naannoo sanaa dubbatan illee qabaalaa immoo kana hunda booda keessaa dhaloonni amma jiru kun afaan naannoo isaatiin ala taa'isa dhaggeeffata kan jedhu asittuu argine biyyaan baattuu itti iyyanii muummicha ministeeraa isa pirezidaantii naannoo Oromiyaa afaan Oromootiin isa piraayim ministerichaan sana hin jenne gaafa guutuu biyyaatti jechuudhaan kun dhugaa hubannoo gaariidha. Isa naannoo Oromiyaa bulchuun garuu ati naannoo Oromiyaa bulchita afaan hojii afaan waan hundaa naannoo Oromiyaatti afaan Oromooti isaan nuti dubbadhu. Haala akkasii kana fa'aa handil gochuudhaaf qophaa'anii jarri kun immoo jeequmsa isa oorratti lafarra jiru babal'isuudhaaf adeemama laata. Kan kun yommuu ka'u baay'ee yaaddessaadha. Gara isa kan Oromiyaatti deebinaa
Egaa baabee kubeekaa kumsa kurunbuu kan irratti xiyyeeffate tokko qaba. Kurunbuu kan sodaatu tokko qaba. Irra caalaa isaa garuu eenyummaa maalummaa dhaaba kanaa akeeka dhugaatii dhaabuu qabatee adeemuu barachuu hafuurraas kan ta'e egaa fudhadhaanii adda bilisummaa Oromooti. Egaa innis biyyatti deebi'aa jira. Abbaan fedhe waan fedhe jedhus hin beekna. Anis atis Oonag jedhamneetu akkasana gidirree Oonag duruma uummata keessaa dhabamee hin beeku. Kumoonni meeqaan meeqa maquma dhaaba kanaatiin irra caalaan isaanii immoo 99.9% dhaabuma kana waan ta'aniif miseensa dhaaba kanaa caasaa harka lafa jalaatiin hojjetu. Amma kanan hin irraanfanne obbo Waaqoo Guutuu tokko nama hin beektanatti fakkaata. Nama dirqama guddaa fudhatanii harka lafa jalaatiin Finfinnee keessa hojjetanudha. Har'a qabdee maakalaa geessitee gaafa guyyaa lama fa'aa sadaffaa reenfa isaanii achi ba'e. Haala akkasiitiin biyya keessa ture dhaabni kun egaa innis amma mootummaan guutuutti gara biyyaatti deebi'aa jira. Isa oomishee maaltu isa eeggata itti yaadda? Waan takka gaaffii kanallee dhiyeenya kanas keessummaa koo tokkoof kaaseera. Hundumtuu numa harka jira jedhan isaanii ammeenyi isaas tolaan isaas carraan isaas balaan isaas nu harka jedhanii lafa kaanii abbaa Caalaa Lataati. Haa ta'u akkamitti ilaalta haala dhaabni kun hoggana isaa fudhatee gara biyyaatti deebi'aa jiru kana maaltu isa eega itti yaadda? Gaariidha. Gaaffii hedduutu jira waan ati haasofte keessa kan ilaallu. Mee lamumatti galchee ilaala. Inni guddaan tokko Tasfaayee sochii amma ta'e kana wareegama ta'een jijjiirama amma argame kana namuu akka isaaf tolutti hiikkachuu rakkina mataa isaa horataa jira. Baay'een namootaa sochiin kun waan inni maali injifannoolee amma ammaatti dhufe balleessuu fi deebee waan biraa hojjechuudhaaf akka ammatetti fakkaachuu danda'a. Keessaayyuu Gimboo 7ffaa yookaan immoo warri Itoophiyummaa qofaa amma Itoophiyaa kana Itoophiyummaa qofaa kan inni jedhee fi qofaa kan itti dabaleef maal jechuudha. Isaanumti qofaan Itoophiyaa, isaanumti qofaan dhimmamoo, isaanumti qofaan miidhamoo, isaanumti qofaan Itoophiyaa kan jaallatan, isaanumti qofaan agartee aadaa sana, jabnummaa Itoophiyaa sana ammoo injifannoolee Itoophiyaan olloota ishee irrattii fi kan akka Xaaliyaan irratti argatte sana hundumaa kanuma isaanii godhanii warri ilaalanii jijjiiramni amma dhufe kuni eddee gaafasitti Itoophiyaa kana guutummaa deebisee eddee gaafasitti gashuuf deema jedhanii warra yaadanii jiru. Kun dogoggora guddaadha. Jijjiiramni amma dhufe kuni injifannoolee hanga ammaatti sabni cunqurfamaa argate tokkoyyuu yoo kan sharafu ta'e jijjiirama miti. Inumaayyuu jijjiiramni amma dhufe kuni injifannoolee amma ammaatti argaman sanatti igitii tolchee isaaniin kunuunfatee isaaniin qabatee kan amma ammaatti hin argamin kan amma ammaatti uummanni cunqurfamaa fi Itoophiyaa guutummaa keessatti saboonni mirga argachuudhaaf tattaafatan isa argachuudhaaf kan jijjiiramni kun akeekame. So kana wallaaluutti yeroo baay'ee rakkina fida jechuudha. Amma walakkaan uummanni Itoophiyaa bakka duriitti deemuuf ka'eera Prime Ministeriin kun mootota dur darbanii jajaa jira kanaaf achi deebina jedhanii warri yaadan jiru. No, kun dhugaa miti. Amma ammaatti kan argaman federalizimiin bu'uura Itoophiyaati Tasfaayee. Amma Itoophiyummaa kan walitti qabu abadu waa tolu federalizimiidha. Yeroo ammaatti Itoophiyaa kan akka isheen wajjin jiraattu godhe federalizimiidha. Uumni kana balleessuu barbaadu tokkummaa Itoophiyaa balleessuudhaaf humna dhaabbate. Uumni uummattoonni afaan isaaniitiin yennaa isaan haasa'an afaan isaanii kana jibbee afaan tokkichi biyya hundumaa moo
afaan tokkicha duwwaatiin haa hojjetamu jedhee humni abbalu tokkummaa Itoophiyaa sanaaf fiduutu hin ta'in oliin jiraachuu isheeyyuu diiguudhaaf warra karoorfatan fakkaata. Kanaaf fakkeenyaaf yoo gama Oromoo dhufne Oromiyaan dirqiitti jiraata. Yoo Oromiyaatti daballe malee Oromiyaadhaan humni Oromiyaa balleessu uummanni Oromoo hin fudhatu. Afaan Oromoo afaan hojii naannoo Oromiyaati. Afaan Oromooti hin jiraata. Afaan kan biraa biyya Oromoo keessatti afaan hojii haa ta'u humni jedhu biyya Oromoo keessatti fudhatama hin qabu. Heera keessa ammoo buufanni 39 bu'uura wajjin jireenyaati. Inni bu'uura kana balleessina jedhee amma kan inni hin dhaga'u yeroo ammaa kana afaarratti kampeenii guddaa deemaa jiru. Orri kana hin balleessina jedhanii deemanii akka namoonni wajjin jiraachuudhaaf konfidensii hin qabne gochuudhaaf waan barbaadanii fi tokkummaa Itoophiyaa isaan humnoota akkasiitu diiguudhaaf abbala. Wantoota amma ammaatti argamanii agartee ka biyyaa haa ta'u, ka afaanii haa ta'u, kan mirga ofii of bulchiitii haa ta'u, isaan kuni hudduu duuba deebuu hin danda'an. Kuni qeerrooniif qarreen kana hudduu duuba deebisuuf utuu hin ta'in kanatti firii horuudhaaf kan isaan lubbuu isaanii laatan. Gimboota sabaatti beekaas haa ta'u utuu hin beekiin wantoota hudduu duuba nama deebisan. Mirga sabaadhaa akka biheer tokko meegaa dhaqiitii isaatiin banii tasfaaye. Isaatiin yoo bante pirogiraamii tokko keessaatii si'a 100 dhageessa biheer tokko kan jedhu kun ta'ee jedhamee itti yaadamee mirga sabootaa xiqqeessuudhaaf akka saboonni ofirratti amantii hin qabaanne gochuudhaaf kan yaadame jechuudha. Inni kuni isa isaan barbaadan sana yoo balleesse malee hin toshu. Itoophiyaa tokkitti isaan barbaadan sana yoo caalaatti balleesse malee hin toshu. Kanaaf mirga koorraa kaateeti ani of ta'ee jiraadheen ani yoon an of ta'in si wajjin jiraadha. Of hin ta'iniiti ana ta'ii ofii kee jiraadhu sanaan jedhu sana isa dhaga'uu hin barbaadu. Kun egaa ana duwwaamin ilmuma namaati kanaa jechuudha. Kana kan Gimboota sabaatti irratti kanan siin jedhe. Addi bilisummaa Oromoo abaawoon akkuma jette egaa hundi keenya keessatti qooda fudhanneerraa gaafa torbaa baatii kana keessa gaafa agayya torbaa yeroo jalqabaatiif meeqa egaa waggaansaa kun meeqa 1992 irraa booda 93tti fakkaata. Yeroo jalqabaatiif jilli isaa gara biyyaatti deebi'eera. Kun injifannoo guddaa, injifannoo seena qabeessa qabsoon Oromoo galmeesse keessaa tokko. Maaliif jechuu dandeessa? Addi bilisummaa Oromoo jechuun bara dheeraaf kan dadhabame. Kan humnoonni Itoophiyaadhaa cabsuu dadhaban. Addi bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromooti. Ilmaan Oromooti uummata Oromoo keessaa bahe. Ilmaan Oromooti cunqurfamuu saba isaanii dadhabanii qabsootti dabalaman. Ilmaan Oromooti mirga saba isaaniif of kennan. Kanaaf bara dheeraa dargii yaaleeraa ittiin milkoofneen akka wayyaanee immoo yaadeen jiru yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbadhee irratti fakkaata kana miidiyaa kan biraarrattis haaseera. Adda bilisummaa Oromoo bineensessuudhaaf dehumanization kan faranjiin jettu kun bineensa nama nyaatu ka gaafa qabu ka eegee qabu seexana fakkeessuudhaaf waan wayyaaneen hin godhin hin jiru ittiin milkoofne. Maaliif qabsoo sabaatu propagaandaadhaan baduu hin danda'u. Qabsoo haqaatu propagaandaadhaan kufuu hin danda'u. Addi bilisummaa Oromoo egaa ennaa biyyatti deebi'u gammachuu guddaadha saba Oromootiif. Saba Oromoof qofaatu hin ta'in tasgabbaa'uu biyya sanaafuu political civility agartee biyyuma sanattuu tasgabbaa'anii sirna ammayyaatiin wajjin jiraatanii hojjechuudhaaf
representation guddaa waan ta'eef kuni uummata Oromoo qofaaf utuu hin ta'in uummatuma Itoophiyaa guutummaaf iyyuu milkii guddaadha jedhee yaada. Kan kanaan achi maaltu ta'a? Ka amma waggaa 27 ta'e kanatti ta'a. Maalinni mootummaan ani nagaan qaba jedhaa uummanni nagaan qabu. Mootummaan ani nan mo'a jedhaa uummanni mo'amu. Mootummaan ani abbaa keeti anatu mootummaa keeti jedhaa uummanni immoo lakki anoo kan inni barbaadu laga jira. Anoo kan inni barbaadu naa waraanaa jira. Anoo kan inni barbaadu biyya koo jira jedheetu itti mataa jira jechuudha. Kanaafuu galitiin adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qofaaf utuu hin ta'in nageenya biyya sanaa guutummaadhaaf milkii guddaa. Egaa maaltu isa eegaa isa jedhuufi eeyyee waa lamatu isa eega. Milkiin isa eegu jira ammoo challenging waa jechuudha kuni dadanqaroo kan ta'an haalawwan danqaa ta'an jechuu dandeenya. Haalawwan danqoo ta'anis kan isa eegan guddaatu jira. Maal yoo jette adda bilisummaa Oromoo har'a seenu kanaaf kan 91 seene yoo wal cinaa qabnee ilaalle haalota gurguddoo baay'ee garaagarummaa guddaa arguu dandeessa. Gama tokkoon waan gaarii argita. Waan gaarii ati argitu maaliin gabaabsee noo sitti hima. Addi bilisummaa Oromoo har'a ennaa biyyatti galu uummata bishaataatti gala. Uummata mirga isaa gaafatutti gala. Uummata anoo Oromoodha jedhutti gala. Uummata anoo Oromiyaan biyya kooti jedhutti gala. Akka gaafa 91 sana minechaa. Ija qabatee ennaa 91 gara Finfinneetti ol seenu. Oromiyaan jila haala biyyatti deebi'e kenname argiteetta dirree xiyyaaraatti natti fakkaata. Kaartaa Oromiyaati baay'een ajaa'ibe waan akkasii yaadanii itti mufeera. Ilaali egaa inni indikeeshinii gaafa inni biyyatti deebi'u kan inni uummatatti laatee soqqe sana uummanni elaa agartee taasii keenyeerraa kennaa keenyaan galfatati nutti kennite hin balleessine kunooti elaa Oromiyaan kee jedhaniiti deebisee itti laata jechuudha. Hin yaadatte yoo ta'e garuu gaafa 91 gaafa jaalleen cuunfaa yeroo jalqabaa karaa gafarsaa ol seenan namni akkasumatti dhufeenuma inni dammaqaan isaa dhufee gafarsatti dhaabatee eege malee alaabaa sana hin beeku, Oromiyaa sana hin beeku, qubee sana hin beeku, maal gochuuf akka isaan deemaniyyuu hin beeku. Jaalleen cuun mataan isaa akka dubbatetti inniyyuu uummanni kun waan nu fudhatu nu fudhatan jennee yaadda'aa turre jedha. Egaa gama milkii isaa kana kan inni sii kaasee maal? Kaganamaa sana dimismisa keessa jirra waan ta'eef gara aduutti deemne yoo ta'e waan ta'eef gama milkii isaatirra guddaadha. Ani naturally optimistic. Maal jechuudha kun? Wanti gaariin inni dhalata jedhee yaada. Qabsoon inni injifata jedhee yaada. Kanaaf gara gaarii isaa sanatti natti mul'ata jechaadha. Har'a eddee dhaqxetti wanti ati amma akka adda bilisummaa Oromootti gootu poolisii baasuu, jaarmiyaa jabeessuu, daarekshiniitti agarsiisuu qixa qabsoo itti adeemutti agarsiisuu malee inni mataa isaatiinuu uummanni qophaa'aadha, dargaggeessi qophaa'aadha. Mirga isaa bareera jechaadha. Mirga isaaf ka'ee dhaabate mirga isaa bareetii tasfaa'ee dargaggeessi harka isaa akkas godhee qawwee fuuldura dhaabbatee matarayyasii fuuldura dhaabbatee laphee isaa laatee adda isaa laatee kan inni qabsoo kan adda asiin ga'e mirga isaa bareeti. Tokko kana adda bilisummaa Oromoo ammas tokko immoo advaanteejii guddaan inni gaafa 91 irra qabu. Gaafa 91 ofii masaa seene jaarmiyaan qabu Finfinnee keessaa, jaarmiyaan qabu Mattuu keessaa, jaarmiyaan qabu Jimma keessaa, jaarmiyaan qabu Naqamte keessaa. Har'a addi bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee kan inni dubbatu. Anoo ofii kooni namni 2, namni 3, namni 10 diidan jira malee jaarmiyaan koo biyya keessa jira. Uummanni koo biyya keessa jira.
agartee miseensonni koo irra guddaan biyya keessa jiru hoogganillee irra guddaan isaa biyya keessa jira jedhee adda bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee dubbataa ture jechuudha. Maal jechuudha kun dirree qullaatti gala miti jechuudha. Akka gaafa duraa sanaan fayyummaa dhufe har'a dirree qullaatti miti inni galu har'a qe'ee ijaarametti gala. Relatively bakka ijaarametti gala bakka dammaqetti gala bakka ol dhaga'utti qaba bakka immoo caasaa qabutti gala jechaadha. Kuni jabina isa eeggatu kun milkii isa eeggatudha. Hayyee danqaan isa eeggatu immoo maali? Danqaan isa eeggatus garam qabu. 1991 tasfaa'ee gaafa nuyi biyya turre jaarmiyaanii Oromoodhaa 5 ta'uun isaaniiyyuu hin baay'ate jennee balaaleffataa turre yaadatta? 5 hin ta'inaa 5 garan qabu 5 bal'aadha jennee balaaleffataa turre. Har'a maal dhageessa? 15 moo 20tu lafarra jira jennee yaada. Kun hundumtuu si dorgoma. Kun hundumtuu si fuuldura dhaabbata. Orri gaafa duraa nu wajjin turan suni 5 sana keessaayyuu kan amma adda bilisummaa Oromoo jabaan hin jiru. Kun waan dirreerra jiru. Beekumsaan, hubannoodhaan, siyaasaan kan amma adda bilisummaa Oromoo jabaan hin jiru. Har'a garuu kompetaates kan ta'an kan adda bilisummaa Oromoo dorgoman. Obbidiyoo mataasaa dabalatee jechuudha isa biyya bulchuu dabalatee gara mooraa Oromootti harkifamee jira. Inni kuni ol morkiin jidduu jiru hin jabeessa intensive godha jecha. Kanaafi addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaa jalqabaatti akka haadhoo qabsoo bilisummaa Oromootti waan isarraa eegamu guddaa ta'a jechuudha. Qoonni isaa hin dabala jechuudha. Mooraa Oromoo araarsuu qaba. Mooraa Oromoo tokkeessuu qaba. Mooraa Oromoo gamteessuu qaba. Mooraa Oromoo immoo soreessuu qaba. Maal akka inni barbaadu durummaan hojjechuu qaba jechuudha. Kun hojii guddaadha. Kun hojii baay'ee guddaadha. Gama kaaniin 91 innaa dhufne mootummaa kufetti dhufne. Mootummaan hin jiru. Amma kana mootummaa kufetti galla miti. Amma kana mootummaa ofii ofuma isaanan jijjiirame jedhee nutti himutti galaa jirra. Sirna bakka jirutti galaa jirra. Kanaafi humni mootummichaa humna adda bilisummaa Oromoo karaa baay'eedhaan irra aanuudhaaf hin danda'a jecha. Kanaafuu hojii guddaa ammallee hojii guddaa fuula keenya duratti as lafa kaa'ee jira jechuudha. Inni kaan humna kunoo amma nu haasofnu kan humnoota nu amma haasofnu humnoota ani karaa gama kootii humnoota of duuba yaadanii jedha. Reactionary yoon jedhan jabaata. Humnoota of duuba yaadan. Humnoota kaleessa jaallatan nostalgia. Humnoota kaleessaa fi waan kaleessa irratti duwwaa hundaa'an. Humnoota kan wajjin qabsoon oftuun itti fufuuf deema jechuudha. Humnoonni kun Oromiyaa balleessuu barbaadu, afaan Oromoo balleessuu barbaadu. Immoo afaan Oromoo afaan biyyaa gochuu barbaadu. Afaan biyya Oromoo qofaatu hin ta'in afaan federaalaa akka inni ta'uu barbaadu. Dimookiraasiin akka inni hojjetu barbaadu. Dimookiraasiin hojjennaan namni tokko sagalee tokko argannaan uummanni Oromoo sagalee guddeessa qaba. Kun akka inni sirnaan dimookiraasiidhaan hojiirra ooluu barbaada. Kun hundumtuu adda bilisummaadhaa Oromoodhaa fi qabsoo ta'anii isa eeggatan jechuudha. Guyyaan nuyi itti deemu dimisminni sun gara ifaatti adeemuyyuu malee qabsoon suni ammallee laafaadha jedhee namni yaada. Ammallee lafa dhiinnee sirbilee dhuma waa arganna jedhee namni yaada. Dogoggoreera. Hojii jabaataatti fuula keenya dura jira. Dhugumatti qabxiin guddaan warri gadi jabaatee irra deddeebi'amee wal yaadachiisu barbaachisu. Keessaa haala warri maqaa waliigala biyyattiitiin soso'an kun bifa garaagaraatiin ni duraan ture bifa jijjiirratee dhiyaachuu haaraanis immoo as ba'aa jiru kana keessatti keessaa warri waliin turan adeemsa keessa sababuma xixiqqaadhaan karaa adeeman kun warri kaayyoo wal fakkaataa qaban
lamaan sadan isaanii walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo kan jiru kan qabatan lama sadii caalaatu jiru haala wal fakkaatan walitti dhiyaatan dhugaa dubbachuu fi walitti adeemuun walitti deebi'anii baquun isa yoomiyyuu caalaa barbaachisaadha. Akkuma dagaaginni guddinni ilmoo namaa ol ka'aa ol adeemuun iyyuu rakkinni kun sophisticationii isaa wahiduu isaa wal xaxuu isaa akkuma sanaan babal'achaa adeemaa maaliif ilaalchaa fi hubannoo fi yaada ilmaan namaatiyyuu baay'ee jabaachaa bal'achaa waan deemuuf dhaloota ammaa kanatiyyuu dhaloota jabaadha. Dhaloota akka salphaatti haandil godhan miti. Kana irratti dhugaa jaarmoliin kun waliin mari'achuu qabu. Amma irra caalaan isaanii egaa wal ga'aa jiru iyyuuti gara biyyaatti hanga tokkos immoo wal calalaa deemeera. Waan irraa deddeebi'amee dhaamamuu qabudha. Dhaamsa irra deddeebi'amee dhaamamuu qabudha. Gara xumuraatti adeemna. Jeequmsa kanatiyyuu babal'achaa deemaa jira. Kumsa akka seensa irrattis tuqne miidiyaaleen tokko tokko keessaa waa'ee sabummaa kana kan hin jaallanne waa'ee saboonni sablammoonni eenyummaa isaanii kana calaqqisiisuu fi dagaagfachuu barbaadu isaanii kana kan hin jaallanne waggaa 27 guutuu sirna jiru kanas eegumsaa poolitikaa jedhanii abaaraa kan turan amma immoo biyya tokko jedhu keessaa maaltu hedduu nanaasisee walitti jeequmsa Shaashamanitti taate irratti iyyuu miidiyaaleen garaagaraa haala mul'ate sana baay'ee afarsaa turanii keessattuu immoo gamni tokko qeerroosa kanaaf qeerroosa sanatiyyuu walitti bu'e jechuu barbaadanii nama boombii qabatee ture yaani waan hin jirre waan mattuu namni boombii qabatee jiru hin jiru turanii kan ammoo tarii warra Wayyaaneetti barbaadame fakkaata. Keessaa warri tokkummaa dhaadessu immoo dhugumatti gadi jabeessanii miidiyaa tokko irratti warra injifannoon kun keenya qofadha jechuu barbaadamtu kana godha. Warra jijjiiramni dhufe kun abbaan jijjiirama kanaa nu qofadha. Warra jechuu barbaadamtu kana godha jedhanii kun maal jechaadha otoo hin taane haala akkasiitu garamitti adeema laata. Mee kana irratti yaadati qabuun baruu barbaade. Maal fakkaata? Haalli kun baay'ee yaaddessaadha Tasfaayee. Haalli bakkayyuutti jeeqama kaasanii jeeqamni bakkayyuutti dhodho'ee namni nagaa dhabee lubbuun darbee jijjiiramni amma gatii guddaadhaan dhufe lubbuu guddaadhaan dhufe kun akka inni hudduu duuba deebee humna waraanaatiin liqinfamu. Umni godhu humna jijjiirama kanaaf diinaati. Uummanni Oromoo keessattuu qeerroon Oromoo kan inni jabeessee beekuun itti jiruuf itti dammaquu itti qabu. Jeequmsi ammaa booda ka'u hundumti isaa gatii inni kana dura baase sana jalaa balleessa. Jeequmsi kuni kan inni itti akeekkate inni guddaan jijjiiramni kun akka inni hin dhufnedha. Jijjiiramni amma ta'aa jiru kuni mootummaa keessatti haa ta'u, humnoota poolitikaa biyyatti sassaabuu haa ta'u, nagaa biyyatti buusuu haa ta'u, jijjiiramni kana akeekkate kuni akka inni fiixan baanee fi bakkayyuutti jeeqama kana kakkaasaa jiru humna jijjiirama kana jibboocha. Kanaaf namni hundumtuu humnoonni poolitikaa tarkaanfatoo ta'an hundumtuu addatti immoo humnoonni Oromoo maaliif kana isaan jedhaniis dhiisaniis jijjiirama kana kan fide ilmaan Oromooti. Qeerroo keessaa haa ta'u dubbiin qeerroodha. Motorri jijjiirama kanaa qeerroodha. Qeerroo keessaayyuu immoo mootummaa keessa naa galu ilmaan Oromooti. Warri mootummaa keessaayyuu jalqaba deebanii fedhii qeerrootti ilaaluu kan barbaadan. Yogguu hudduu isaanii duuba ilaalanii uummanni duukaa jiraachuu akka hin jirre naa baranii gama qeerrootti kan isaan deebanii fi isaan Oromoo waan ta'aniif arguu danda'an jechuudha. Karaa fedhayyuu haa ta'u, bitaadhaan haa ta'u, mirgaadhaan haa ta'u, jijjiirama kanaaf kan gatii guddaa baase ilmaan Oromooti.
mootummaa keessaa gatii baase ilmaan Oromooti. Qeerroof qarreen diidaa gatii baase ilmaan Oromooti. Woboon dhiiga isaa facaase ilmaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo gatiin inni itti kaffalees immoo kanuma duukaa waan shallagamudha. Innis ilmaan Oromooti. Kanaaf jeequmsa kana akka inni hin banne gochuun it is in our interest. Dhimma keenya dantaa Oromooti. Jeequmsi kun akka inni biyya keenya keessatti biyyuma Itoophiyaa guutummaa keessattuu akka jeeqamni hin jiraanne gochuun dhimma keenya dhimma Oromooti jechaadha. Maaliif gatii itti baafne ilmaan itti gabbarre lubbuu itti kennine jechaadha. Waan lubbuu itti kennine kanatti firii itti ooluu nu barbaachisa. Kanaaf humnoonni Oromoo inni ati dubbattettiin si deema. Humnoonni Oromoo utuu bulanii hin ooliin isa kaleessa irratti ol lolan, isa kaleessa irratti ol danqan sana irraanfatanii qeerroo biyyatti isaan harkise gatii isaa yaadatanii bakka tokkotti dhufu yaada tokko qabaachuu warraaqsa amma isaan biyyatti isaan gashe kana akka inni fiixa bahee ilmaan Oromoo fi darbeemmoo uummatuma Itoophiyaa guutummaadhaaf iyyuu tasgabbii akka inni kennu jabeessanii hojjechuu isaan barbaachisa jechuudha. Amma yeroon isaa dhufeera gaa. Amma yeroon isaa maalinni yeroo uummanni Oromoo eenyuti itti gaafatama fudhatee dhimma keenya kanaaf jedhee ol danda'ee ol duukaa hojjetaa ka jedhu yeroon isaa dhufeera. Moo hundumtuu ana caalaa ofittummaadhaanii mooraa Oromoo jeeqaa kuni gaamma argamuuf deema jechuudha. Baatiin lamaan asaananii humnoota Oromootiif murteessaadha. Baatiin lamaan asaananii humnoonni Oromoo ol ga'anii ajandaa jiddu galeessaa tokko tolfachuu hin danda'an yoo ta'e jijjiirama biyyichatti dhufu sana taliiguu hin danda'an. Jijjiirama kana taliiguudhaaf humnoonni Oromoo olii galtee jabaa yookaan immoo olitti baqiinsa jabaa qabaachuu isaan barbaachisa. Kanaaf kaleessi darbeera. Lolli kaleessaa darbeera. Abaarsi kaleessaa darbeera. Amiin kaleessaa darbeera. Amma guyyaan kun guyyaa haaraadha. Boqonnaan kun boqonnaa haaraadha. Boqonnaa haaraa kanarraatii jabaannee hojjechuu nu barbaachisa. Amma tasfaa'e personalitiin afaan Oromootiin maayin dhuunfaan darbeera. Amma poolisiitti ilaala. Personalitii ola baaruun akka dhuunfaatti abaluutii hoogganee hooggan abaluu jalatti kun dhufe abaarsisuun yeroon isaa darbeera. Amma imaammata ati lafaa qabduutti ilaala. Poolisii ati lafaa qabduutti ilaala. Poolisii sana immoo tooftaa maaliitiin hojiirra oolchuudhaaf abbaltaa kanatti ilaala. Maaliif ree dirree dimookiraasiitti ceenee jira amma kana. Dirree dimookiraasiitti yoo dhanne kan nu ittiin ol morkannu imaammata keenyaan jabina imaammata keenya itti hojiirra oolchinuun agartee dirree waraanawaarraatii gara dirree nagaa dirree dimookiraasiitti ennaa deemnu kan dirreen sun barbaadu qabaachuun fe'isa. Uummanni Oromoo humnoonni Oromoo kana gochuu qaba. Uummanni Oromoo humnoota Oromoo kanarraatii kana dirqee gaafachuu qaba. Maal nuu qabdu? Keessumaayyuu humnoota tokkummaa isaatti bu'u. Humnoota tokkummaa isaa diigu. Humnoota akkasii calalee beekuu qaba uummanni Oromoo jabaatee ofirraa eeguu qaba jecha. Inni kun jeequmsa kana akka nuyi handil goonu nu gargaara jechuudha. Kaan immoo maali waan ati eeggadde natti kaaftan namni responsible ta'uu qaba tasfaa'e. Yeroon jijjiiramaa yeroo rakkooti. A transition period is very challenging. Nuyi warra economii gadii qabuuf haa turu, nuyi warra politikaa machuurdi ta'e hin ta'in qabu haa turuuti. Orruma beekaniifiyyuu, orruma hubannoo qabaniifiyyuu yeroon ce'umsaa yeroo jabaata. Eeggannoo nu barbaachisa. Ofii makoo duwwaa nan mul'ata jettee responsibilitiin fudhattu yoo ta'e
Kun rakkoo guddaa sabatti rakkoo guddaa jira. Kanaaf aktivistoonni keenya itti gaafatama fudhachuu isaatti jira. Waan godhanitti tokko godhanitti itti gaafatama. Qaamni politikaa akkuma itti gaafatama fudhatu aktivistiin tokkos itti gaafatama fudhachuu itti jira. Nagaan sabaa maal fakkaata? Nagaan sabaa akkamitti eegama? Naannoo kana maaltu jira? Walitti bu'iinsi uummataa maal fakkaata? Kun sirriitti xiinxalamuu itti jira walgahii tokko utuu gaggeessin jira. Kan kana hin goone matuma isaa dhuunfaadhuma isaa of mul'isuu of agarsiisuudhaaf yoo ta'e kun saba Oromoodhaaf faayidaa guddaa hin qabu. Eeggannoo gochuu nu barbaachisa. Itti gaafatama fudhachuu nu barbaachisa jechuudha. Kun gama kana akka itti ilaalamu jira. Gama kaaniin jeequmsa hojii kanatti kaafte tasfaa'e waan dagatamuu hin qabne. Kan inni jala muruu barbaada. Mootummaanis yeroo ce'umsaa kana keessatti ce'umsa mootummaan nuyi transition iyyuu hin barbaannu jedheera. Yeroo kana keessatti mootummaanis dirqama isaa ba'achuu qaba. Dirqamni mootummaa inni guddaan maal tasfaa'e? Dirqamni mootummaa inni guddaan nagaa saba biyyichaa eeguudha. That's it. The security of the people. Lakkoofsa tokkoffaadha kan jiru dirqama mootummaati. Nagaan naannoo Oromiyaadhaa obbo Lammaa Magarsaa fi dirqama isaa isa jalqabaati. Nagaan naannoo Oromiyaa. Maaliif the security of the Oromo and the Oromia hojii isaa isa jalqabaati akka pirezidaantii naannoo Oromiyaatti. Kanaaf bakkoonni rakkinni jirani uummanni Oromoo itti dhumaa jiru keessaayyuu Baarargee keessatti kan ta'aa jiru, Dhiyaarargee keessatti kan ta'aa jiru ilaalcha guddaa keessa galuu qabu jedhee nama. Yeroo dheeraadhaaf deeme kun halkan tokkotti kan dhalate min yeroo dheeraadhaaf waraanni kun saba keenya irratti deemaa jira. Mootummaan Oromiyaadhaa fi mootummaan federaalaa ol ga'anii waraana kana saba Oromoo irraa dhaabuun dirqama isaanii isa jalqabaati. Isa kana akka isaan godhan immoo uummanni Oromoo isaan gargaaruu qaba. Isaan hin danquutu hin ta'e isaan hin gargaaruu qaba. Isaan garuu kun dirqama keenya number 1 jedhanii fudhachuu isaatti jira jechuudha. Galgalaa ganama dhumiin ta'u kun galgalaa ganama naannoo sanatti humni hidhataan saba keenya fixu kun humni sabni keenya akka ittisa hin qabneetti fudhatamaa jira yeroo ammaa. Sabni keenya saba ittisa hin qabne fakkaataa jira. Kanaaf tokko mootummaa federaalaa yoo hin dhaabu ta'e mootummaan naannoo Oromiyaadhaa mala ittiin uummanni keenya ofitti socho'uu jira. Ofittisa malee uummanni keenya yeroo dheeraadhaaf dhumuunsaa kun nagaa keenya boorii fi waliin jireenya keenya boorii fi yaaddoo guddaa ta'a jedhee yaada. Kanaafuu walumaa gala jeequmsi kan inni gargaaru mootummaan gargaaru humnoota amma gara biyyaatti galan hin gargaaru humnoota galuuf deeman hin gargaaru jeequmsi kan inni gargaaru warroota jijjiirama kana hudduu duuba deebisuu barbaadan. Achi booda maal jedhugaa biyyi nagaa dhabde jedhanii warroota humna waraanaa diriirsuudhaaf abbalan sana gargaara jechaadha. Kun akka inni hin taaneef sabni keenya deebee humna waraanaa jalatti qabamuu akka isatti dhumneef jabaatee of eeggachuu qaba. Jeequmsa ofirraa ittisuu qaba. Sirna nagaatiin, sirna dimookiraasiitiin akkaataa ilaameedhaan rakkoon siyaasaa itti hiikamu, rakkoon lafaa itti hiikamu, rakkoon bishaanii itti hiikamu, rakkoon margaa itti hiikamu mala sana dhahuun barbaachisaadha jedhee yaada. Jeequmsa kana mootummaan amma biyya bulchaa jirus akka itti ilaalaa jiru kana keessa deebi'ee yoo xiinxalee gaarii fakkaata. Maaliif irra caalaa wanti hundumtuu warra aangorraa dhiibamu keessaa dhaabaa Hawwaatitti dibatamaa isatti qabatamaa ture irra deddeebi'amee waan jeequmsa guddaa naannoo Ogaadeen keessatti biyyoota ollaa irratti gahaa ture sana hunda isaa wayyaaniitu dugda duuba jira jedhamee haa ta'u garuu malee erguma namtichi isaan akka bakka bu'aatti bobbaafatan jedhame iyyuu immoo aangorraa bu'ee hidhame iyyuu immoo jedhama. Sana booda iyyuu immoo haalli keessaa haalumti Ogaadeen keessaa iyyuu bifa jijjiirrate
mul'achuu jalqabe daangaa babal'ifate sana caalaayyuu kun gaaffii kaasuu maal qaba ture maal nuti jira keessa deebi'amee ilaalamuu lamuu qaba ture darbeetii amma qarqarri dhiyaatti teeppiitti jeequmsa guddaa ka'e sana sanga tokko waata irratti dibachuu yaalameera irra caalaa garuu isa biheer tokko jedhan sana bal'isanii afarsaa jiru kun maal jechuudha eenyu faa taaree kana booda immoo kan jiru darbee immoo wanti akkasiin daddabalee mul'achuusaa akka hagam laata carraansaa possibiliitiisaa kanaafuu mootummichi utuu hanga tokko keessa deebi'ee waan laaluu qabnatti fakkaata kana irratti duruuffateetuma warra wayyaanee abaaroo irraa maaliif akkuma jijjiiramni kun bifa jijjiirrataa adeemaa jiruun aktoroonni haaraan immoo as ba'aa adeemaa jiru keessaa warri amma kana amma yoonaa ilaalcha uummatootaa keessan galle akka itti ilaalcha uummataa keessa galan irratti waan hojjetaa jiran fakkaata. Karaa kanaan mootummichi keessa deebi'ee waan laaluu qabu jira jedhan amanaa karaa biraa immoo akkuma jette egaa jaarmolii poolitikaati warra gara biyyaatti dachaa jiranu gama kootiin kan xumuradheera yoo waan ittiin dabaltuun qabaannee kan waan xumurannaa waan jettu qabdaa. Waan jeequmsa kanaa amma carraa maalii qabasa jedhuufi carraa guddaa qaba bakkoota baay'eettis deebee waan wal fakkaatu dhalachuudhaaf. Carraan isaa kan inni xinnaatu ka amma dhalate kana akkaataa nuyi itti maneeji goonurraati akkaataa nuyi ka amma dhalate kana itti dhuunfannurraati bakka biraatti yookaan darbuu dhiisuu danda'a. Kanaaf kana namoonni akka waan dantaa biraa biyyaatti ilaaluu qabu. Kun kan rakkina obbo Lammaa yookaan immoo kan Dr. Abiyyi qofaa miti. Kun ka biyyaati dantaa biyyaati. Isa national interest. Namni keenya nagaa argachuu, namni keenya nagaan bahee galuu, namni keenya nagaan qotatee nyaachuu, namni keenya nagaan nagadatee buluu, namni keenya nagaan ol keessa deemuu. Fedhu isteetii meeqa isteetii keessaa ta'u fedhu dhiyaa ta'u nagaan jiraachuun namootuma hundumaaf dhaabotuma hundumaaf isa national interest. Kanaaf hojii obbo Lammaa fi obbo Abiyyi duwwaa goonee achitti kaa'uu hin dandeenye. Waanni nuyi isaaniin itti gaafatamuu goonuu maal hojii isaan qabataniitu inni jalqabaan isaa dirqamni isaa inni jalqabaan nageenya biyyaa eegu. A security of the state and its people. Hojiin isaaniit biyya amma bulchanitti hojii isaanii waan ta'eef kun dirqama isaanii ishee jalqabara teessa jecha. Garuu agartee alternative mootummaan ta'a jedhee dhaabonni yaadan boor biyya bulchina jedhanii warri yaadan. Boori dirqama biyya bulchiitiin warra dhufa jedhanii warri yaadan kanarratti gargaarsa guddaa gochuusaan barbaachisa. Barbaachisaa yoo ta'e iyyuu tasfaaye. Kanarratti imaammata maalii qabda iyyuu jedhee namni gaachuutti jira. Because maalinni walitti bu'iinsi daangaalee waan har'a dhalate miti quba qabaan. Bara nugusichaa sinuma ture. Bara dargii sinuma ture. Akkas guddatee mul'atiin malee. Kanaaf kunuu poolisii isa barbaada jechuudha. Dhaabni tokko ennaan uummatatti gadi ba'u inumaayyuu poolisii akkaataa itti walitti bu'iinsa daangaadhaa itti dhaaba. Mala sana qabaachuuyyuu lafaa qabaachuu qaba. Kanaaf amma isa galanni siin jedhe amma ol dorgommii siyaasaatti seennaa. Ol dorgommii siyaasaatti yoo seenne immoo rakkoo biyyattii sana keessa jiru tokko tokkittiidhaa fi imaammata qabaachuu qabna. Elektirikisiitiin biyya sana keessa hin jiru tasfaa'e fakkeenyaaf. Imaammata maalii qabdu? Agartee bishaan ol ga'aan jiru akka barbaachisutti imaammata maalii lafaa qabdu? Hangoo siyaasaa qofaa mini poolitikaatti seenteenyaa waan baay'eetu si gaafata. Kanaaf kuni kanarratti jabaannee hojjechuun barbaachisaadha. Gama kaaniin ani dhaabota Oromoof dhaamsa dhaamuun barbaada tasfaa'e kan na yaaddessuti kana. Arra guyyaa isaan jabaachuu qaban ka ganamaa sanatti hin deemu.
ka Oromoo cabse Tasfaayee Diidaa dhufee miti. Waliisaa ol cabse irra guddaa seenaan keenya kana mul'isu. Numaan nu cabse Oromoo. Waa tokko yaadadha. Ati argite ta'e ani hin beeku. Madda walaabuu sadeeffaa irratti barreesse walaloo tokko. Gabaabduu keessaa kan hin fudhadhe tokko siif dubbisa. Qoraatti ni beektaa? Qoree kan nama kana ni beektaa? Qoree jiran kana keessaa qoree namaan qoree arsammeessaa jedha. Arsammeessi kuni si waraanee jennaan of keessaa baasuu hin dandeessu. Kanaaf kana keessatti hin baaftu arsammeessuma qofaan. Arsammeessaan arsammeessa baafta. Yoo inni si waraanee jechaadha. Kanaafini waggaa 25 fuuldura kana barreesse waa'ee dhaabota 5 irratti. Maal jetti walaloo gabaabduudha. Qoraatti arsammeessaan baasuu warratti wallaaltuu walitti bobbaasuu gargar ishee baaftee ol jala dhaabsiftaa walitti yisiiftee ol ishee nyaachiftaa jedhee sitti kolfaa Oromoo dhageessaa gowwummaa kee dhiisii ka hirriba keessaa. Waggaa 25 fuuldura gaafa dhaabonni isheen xiqqoodha dhaaba 5 duwwaa ol jala dhaabbattuni qoraatti arsammeessaatti mul'annaan qoraatti arsammeessaan baasuu jedha. Oromoon yoo ofiisaa of cabse yoo ofiisaa ol daabe malee humni isa cabsuu ammaa booda Itoophiyaa keessa hin jiru. Humni Oromoo cabsuu danda'u ammaa booda Itoophiyaa keessa hin jiru. Ijoollee mayyaanitti agarsiifteetti. Kanaaf ofii kee arsammeessa walitti hin ta'in, ofii kee wal jala dhaabatiin, ofii kee karaa danqaa walitti hin uumin, ofii kee ol gargaarii qabsoo Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisiin jedha. Abshaalummaa godhadhu, kaleessa irraa baradhu, kaleessa irraanfadhu. Danqaa kaleessaa irratti wal danqaan olii. Arra guyyaa haaraadha. Dimismisa kana aduu itti baasuu qabnaa jedha Tasfaayee. Aduun dimismisa ganama sitti haasa'e sanatti bahuu qabdi. Aduun baatummoo aduu bilisummaa, aduu dimokiraasii ta'uu qabdi. Kana kan inni jedhu. Gaariidha. Nu ga'e fakkaata yeroo keetiifis yaada keetii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baay'ee galatoomsin jechuun barbaada. Egaa haalawwan mul'atan mul'allee waan silaalu irratti tarii walitti deebina ta'a. Ammaaf nagaan nu jiraadhu jedha baay'ee galatoom. Galatoome Tasfaayee carraa kanaa kennuu keetiif hojii dansaa hojjetaa jirta itti fufi galanni kee bilisummaa ta'u. Hunduma keenyaaf dhugaa hunduma keenyaaf. Ajjeesi mirgaan galii qeerroon of galee diinaaf gara laafini sodaatini rajeduu galee. Ajjeesi mirgaan galii qeerroon of galee diinaaf gara laafini sodaatini rajeduu galee. Goota irraa dhalannee gootummaadhaan guddannee qeerroo diina sodaannee gadiinaan jilbiinfanne gachana feeboo qabna qawwee biraasasas qabna hidhannoo jabeessina gabroonfataa buqqifna gabroonfataa buqqifna mallattoo addaa qabna urjii qaara shaniiti gidduun gaaddisa odaa. Mallattoo eenyummaati gidduun isaa magariisa naanna'uun isaa diimaadhaa wal ka'uuf yeroo geesse jajjabeen koo cimaadhaa qeerransoon koo cimaadhaa jajjabeen koo cimaadhaa qeerransoon koo cimaadhaa. Ajjeesi mirgaan galii qeerroon of galee
Dino garalafini sodatini rajedu kali ajesi mirgangani keronof kali Dino garalafini sodatini rajedu kali Jabeni bubulana paase de gadeni inkenu daloni biya pasa le jarka duwa mor kurasasa injira daloni jabeni bubulana paase de gadeni inkenu daloni biya pasa le jarka duwa mor kurasasa bobo kizajira keroni guma da pasa jabeni intenye arasi fininsa akuma kale seti gadeni bobo kizajira keroni guma da pasa jabeni Nakaduti kae sinyarum buntu fida lole nyuma kita gartisi abani sodu e kaera ilma tuwe gakarabasa sanyi majaza tu darara warabeti eki kaera warabeti eki kaera warabeti rowi kaera warabeti eki kaera warabeti rowi kaera lolia kero irreto kumajim senagam tomne tokomne dina bukuna Senagam tomne tokomne dina bukuna ya kero irta kumachim senagam tomne tomne dina bukuna ya kero aso kugaren karara ya kero illol tu kae fintoltu ya kero siliksi hunde mbukisi ya kero akai namne dishi ya kero irta kumachim senagam tomne tokomne dina bukuna tokomne dina bukuna Hambora, oh Walaga, Salale, oh Arsira, Valera, oh Sululta, Sandafa, Shawara, oh Urayu, Finfine. Jabeni bubulana paase de gadeni inkenu daloni biya pasa le jarka duwa mor kurasasa injira daloni jabeni bubulana paase de gadeni inkenu daloni biya pasa le jarka duwa mor kurasasa bobo kizajira keroni guma da pasa jabeni intenye arasi fininsa akuma kale seti gadeni bobo kizajira keroni guma da pasa jabeni Dandire rasa pisa demo aduno soni karati ofete abia gadiftu jarren garange si koranti firma o firre fatti azu duani le fira wadala kobalo lunta panumbasu gamda lolutu irrajala gamda lolutu irrajala chemne lolutu irrajala gamda lolutu irrajala chemne lolutu irrajala lolia kero irreto kumajim senagam tomne tokomne dina bukuna lolia kero irreto kumajim senagam tomne dina bukuna lolia kero irreto kumajim senagam tomne tokomne dina bukuna lolia kero irreto kumajim senagam tomne dina bukuna lolia kero ori jadina kero lolia kero dinja kola turoro lolia kero yabo kisugoni lolu lolia kero isa kana jesu tolu irre tokkummaa cimsina